الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد إرجان كينيا هرا إبسا غازتا منمري أولانا دموتا إسلام ما مقالا في النير راكن نمتا فارون هندي كالربي قوف تعالماتي إسا قالتي فنا غرغارسا فرحمة سيسمو كفر بربانا همين لبو كينياتي في همين هجي كينيا خندر ربي تمغن فنا nama rabbiin qajeelche eenyullu jallisuu hin danda'u akkasumas nama inni jallise eenyunu qajeelchuu hin danda'u rabbiin malee dhugaan gabbaramaan akka hin jirre inni tokkicha gargaaraa hin qabne ta'uu ragaa baana akkasumas ajajoota nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbii gabricha rabbii ta'uu isaanii ragaa baha ergaa rabbii bakkaan gahuudhaaf aarsaa guddaa kan kaffalan ta'uu ragaa baana rahmannii fi nageenya rabbii isaanirra maatii isaanii fi hiriyoota isaanii kan mallattoolee rabbii guddisanii isaan hordofan hundarra haa jiraatu jedha. Itti aansuudhaani manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee hordoftoota amantii islaamaa hundaaf rabbiif ajajamuu fi aarsaa guddaa isaaf agarsiisuun ayyaana Iid al-Adhaa yookiin Arafaa hijiraa bara 1447 kan ji'a guddaa Zulhijjaa guyyaa 10ffaatti kabajamu nageenyaan fayyaa fi gammachuudhaan baga isin gahe jecha hawwii gaarii qabu ni ibsa. Guyyaan guddaan kun seenaa wareegamni guddaan abbaa keenya Nabii Ibraahimii fi ilma isaanii Nabii Ismaa'il alayhi assalaam itti yaadatamuu fi gammachuun itti mul'atu keessaa isa guddaadha. Kanaafuu musliimoonni ayyaana kana yeroo kabajan ni'maa rabbiin isaaniif kenne galateeffachaa obboleessaa fi obboleettiiwwan isaaniitii ofii olitti yaaduu warra rakkoo keessa jiran deeggaruu fi tokkummaa hawaasaa hojiirra oolchuun kabajuu akka qaban manni marichaa cimsee yaadachiisa. Ayyaanichi istaadiyoomii Finfinnee fi iddoowwan salaataa kutaa magaalota adda addaa keessatti nagaadhaan sirna gaarii fi haala miidhagaadhaan akka xumuramuuf qaamolee nageenyaa magaalaa keenyaa qaama tolooltotaa fi caasaalee bulchiinsaa waliin ta'uun qophiin barbaachisu hunduu guutamuu isaa manni marichaa gammachuu guddaadhaan ibsa. Obboleennii fi obboleettiin gara dirreewwan salaata iidaatti dhufan kabajaa fi miidhagina amantii ayyaanichaa eegsisuu keessatti aadaalee iidaa fi naamusa islaamaa xiyyeeffannoodhaan akka hojiirra oolchan manni maree keenyaa waamicha guddaa dabarsa. Kanarratti hundaa'uudhaan musliimoonni gara salaataatti bahuu isaanii dura hojii sunnaa ta'e kan akka qaama dhiqachuu, uffata qulqulluu fi miidhagaa uffachuu, dhiironni immoo urgaa gaarii dibachuun argamuun ni barbaachisa. Erga manaa ba'anii jalqabanii hanga bakka salaataatti salaanni jalqabamutti takbiiraa guddina rabbii ibsu sagalee ol kaasanii dhuunfaa fi waloodhaan jechuun qaama guddaa sirnichaa keessaa isa tokkodha. Akkasumas akkuma ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam godhanitti karaa itti gara dirree salaataa deeman alatti karaa biraatiin gara manaatti deebi'uun ni jaallatama. Kana malees hanga salaanni xumuramutti wanta tokkollee osoo hin dhandhamin turuu fi jalqaba nyaata isaanii wareegama qalamu yookiin uduhiyyaa irraa eegaluun sunnaa guddaa sirni amantichaa nu gaafatudha. Salaanni fi sirni iidaa ibaadaa guddaa waan ta'eef yeroo bakka salaataa gahamutti qajeelfama qaama mootummaa fedhii isaaniitiin tajaajilanii fi qindeessitoota sirnaa hordofuudhaan saffii yookiin sarara salaataa sirreessanii qabachuu, namoota biroo irratti karaa cufuu dhiisuu, dadhabdootaaf haadholii fi manguddootaaf dursa kennuudhaan mallattoo of gadi qabuu muslima hunda irraa eegamu agarsiisuun barbaachisaadha. Salaanni iidaa dubartoonni daa'immanii fi maatiin guutuun waliin kan irratti hirmaatan bakka barakaa waan ta'eef obboleettonni keenya hijaaba isaanii fi naamusa isaanii eeggatanii ganamaan argamuun qooda fudhattoota barakaa akka ta'an manni marichaa ni jajjabeessa. Mu'minni hundi sirna ayyaanichaa nagaan xumuruuf eegduu nageenyaa dammaqaa ta'uu qaba. Waan shakkisiisaa kamiyyuu yoo arge qaama mootummaa fedhii isaaniitiin tajaajilanii fi qaamolee nageenyaatti saffisaan beeksisuun isa irraa eegama. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaa keessatti mallattoon guddaan qalma uduhiyyaa yookiin wareegama yoo ta'u, ulaagaalee umurii, fayyaa fi abbaa qabeenyummaa guutamuu akka qaban manni marichaa ni yaadachiisa. Kanarratti hundaa'uun bineensi qalamu hoolaa yookiin re'ee yoo ta'e, hoolaan tokko yookiin re'een tokko nama tokkoo fi maatii isaa qofaaf qalama. Kana jechuun namni tokko ibaadaaf hoolaa yookiin re'ee yoo qale qalmi sun isaa fi miseensota maatii isaa hundaa bakka bu'a ta'ee hundumaaf wal qixa ga'a. Re'ee fi hoolaa namni tokko ol maallaqa walitti qabuun waliin qaluun shari'aan waan hin eeyyamamneef musliimoonni sirna amantii kana sirriitti hubachuu qabu. Gama biraatiin ammoo beellanni qalamu guddaa akka sangaa yookiin gaalaa yoo ta'e namoonni hanga torbaa gahan waliin ta'anii qaluun akka danda'amu shari'aan bal'inaan ibseera.
namoonni torba maallaqa walqixa baasanii sangaa tokko waliin qalan qoodni nama tokkoo keessaa tokko torbaffaa ta'e shallagama. Qoodni nama tokkoo kunis akkuma hoolaa tokkootti lakkaa'amee isaa fi maatii isaa hunda bakka ni bu'a. Kanaafuu musliimoonni akkuma dandeettii isaanii hoolaa yookiin re'ee adda addaan qaluun yoo hin danda'amne immoo namoota torba ta'anii sangaa waliin bitanii ibaadaa guddaa kana waliin raawwachuu akka danda'an manni marichaa ni akeekkachiisa. Akkasumas erga qalmi xumurame booda foon isaa bakka sadi walqixa qooduun maatii firootaa fi keessummaa warra dandeettii hin qabne firuun barakaa ayyaanichaa qooduun akka barbaachisu irra deebi'ee yaadachiisa. Dhumarrattis filannoo biyyoolessaa geggeeffamuuf deemu irratti ummanni muslimaa sirriitti akka hirmaatuu fi nageenya eegsisuu gahee abbaa biyyummaa akka ba'annu akkasumas haftee ayyaanichaa fi qalmaa waliin wal qabatan sirnaan qabachuun qulqullina magaalaa keenyaa eeguun dirqama amantii fi mootummaa lammummaa keenyaa ta'uun akeekaa. Obboloota keenya iddoowwan qulqulluu Arafaa irratti argaman waliin ta'uun biyya keenyaaf nageenya, jaalalaa fi tokkummaa du'aayii akka gootan waamicha keenya dabarsina. Kanarratti hundaa'uudhaan salaanni guddaan Iidaa kan guyyaa Zulhijjaa 10 kabajamu sa'aatii ganamaa irraa eegalee waloon kan salaatamu waan ta'eef musliimoonni magaalaa keenyaa hundi aadaalee eeraman kana sirnaan hojiirra oolchuun miidhagina ayyaanichaa akka ol kaasaniif yaadachiisaa. Irra deebi'uun baga ayyaana Eid al-Adhaa bara 1447 geessan jenna. Rabbiin biyya keenya ummata keenya hunda hamtuurraa haa eegu. Mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee.